Ashama harka fuudhee jaalatamtootaaf kabajamtoota hordoftoota Zaaraa Intartiimentii nageenyi kiyya nageenyiif gaarreen kutuu bahee bakka jirtanitti kan qaqqabu. Bakka Ramadaanatti hin ga'e Ramadaana har'a eegalee dalagaan maal fakkaata ijoolleen biyya namaa keessa jirtan keessattuu ijoolleen biyya Arabaa jirtan jechuudha. Namoonni biyya namaa jirtan bakka kamittuu dalagaan ni baay'ata. Rabbi isin haa laaffisu hunduma keenya akkasuma Rabbi dhukkuba addunyaa sodaachise dhukkuba kaaroonaa dhibee amma yeroo addunyaa halkanii guyyaa yaaddoon boqonnaa sammuu dhabde akka Rabbi nurraa kaasuu du'aa eegadha amantii qabdaniin akkasuma obboleewwan keenya hordoftoota amantii kiristaanaa kan keessanillee ittiin isinii haa ga'u isiniin jenna hordoftoota amantii musliimaa ijoollee dalagaan isinitti jabaatu hunduma keenya iyyuu jechuudha namoota biyya namaa jirru Rabbi dalagaa nu haa laaffisu wantuma hundumayyuu har'a obboleetti keenya takkasuma cinaa jira ishee dhukkuba kaaroonaatiin qabamtee biyya Saudi Arabiyaatti jedhanii namni baay'een irraa dubbatu nuti sirfannee maatiin isaanis rifate mi'aasumaan isinii haa himtu obboleetti. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam jirta? Nagaa alhamdulillah lakum zakka. Anis nagitooti maqaan kee Ifama sagaleen isin jeequu danda'a. jeequ dalagaadha anu amma dalagaarraa gadi taa'aa jira. Hayya baga Ramadaanan isin ga'e hunda keessanii. Amiin daawwattoota Zaaraa Intartiimentii irratti sagalee kan kee waraabaa jira. Bakka waa'ee kan kee dhageessee dhuftee dubbattee uummataan jedhiin. Hajjii obboleen kiyyaa warreen suuraa kiyya irratti misayyoon Saudi jirti jettanitti dhibee kanaan qabamteettanii haasoftanii keessaniyyuu yaani ani nagaa qaba alhamdulillah dhibee kanaanis hin qabamne ani Suudii jiru ani Beerut keessan jira. Beeraatiin immoo warreen baay'eenis akkas naaf cinqamtan baay'een keessanii jirtu. Jazaa keessa Rabbiin isiniif haa kafalu jecha. Warreen waan isaanii irratti haasoftan immoo namni akkas suuraa kiyya dhibee kanaan qabamtee gadhiisisuus dogongoree jira. Ani nagaa qaba alhamdulillah. Na obboleeyyan kiyyaana yaadina hin cinqabina ani nagaa qaba. Ani hin dhibamne ani Beerut keessan jira. An dhalattuu hasaasaa osoo hin ta'in an dhalattuu afallaattii isiniin jedha. Akkasii habiibtee gaafa biraa qabda. Sa'aatii argisanii jechuudha. Akkasuma namoonni piktara finfinnee argan hedduu rifatan. Maybe maatiin kan keellee argee rifachuu danda'a. Feesbuukiin footoon kan keetti maxxanee sun feesbuuka beekamaa miti. Garuu yeroo san keessa nama 1,500 fuula feesbuuka sanii irraa sheer godhe. Anu jala sheer goonaan namni baay'een dawwalee na gaafateen beektaa intala san jedhanii. Anama yeroo saniif akkaawuntiin kan eenyu akka ta'e hin beeku abbaa hin beekamu dhiira ta'e dubartii ta'e akkaawuntii piikchariin kan keetti maxxanee san. So nutis baay'ee rifannee ati yeroo jalqaba argite maaltu sitti dhaga'ame? Wallahi anillee baay'ee rifadhee silaanii osoo dhibee kanaan hin dhabiin akkam narra haasoftan jedhee baay'ee rifadhee. Leenjii kun hundarrayyuu kan murteeme bakka ani maatiin kee dhaga'anii siinee laadhifatinaa kan jedhan baay'ee rifadhee aareellee ture wallahi. Dhibee jidduun illee hin kolfa. Jidduunis hin aaramoo maaliif namni kun maaliif akkas natti fakkatu danda'e. Deebitiin suuraan kun immoo yoo ani walaloo waa'ee haadhaa wayii gadhiisee walaloo waa'ee haadhaa suuraa akkanaaf baree gadhiiseen ture. Suuraan sun kan ta'e viidiyoo ani gadhiisee irraa buusanii suuraa sana. Na wallahi yeroo sanatti baay'ee rifadhee bakka hiriyoonni itti baay'ee irratti bilbilee akkasumas obboleeyyan xiyyaa baay'ee bakka kanarratti bilbilanii kan cinqamanii. Namni namaaf waan gaarii yaadu ni cinqamaan dhugaadha. Wallahi warra naaf cinqaman hunda keessan Rabbiin jazaa keessatti akka kafalu jecha. Akkasumas warreen waan badaa namatti yaaddani. Yeroon kun yeroo du'aayii godhatanii yeroo Rabbi na araaramtanii karaa Rabbii deebi'an malee yeroo namarratti sharree yaadanii. Warreen waan akkasii yaaddan Rabbiin isin haa qajeelchu. Dalagaa irra jirti namatti cina haasayaa.
dalaga rasduraan ifama asitira Maal taasa kun qabu wala dalagaan kanatti kabajjaadha. jirani Dalagaan ulfinna. akkas isiniin jedha wamara kuyya abbicha akkas godhe isin yaa uffaa Abbicha saniif mee maal dhaamta? abbicha sanii kun kan dhaamu wallahi rabbiin si haqa jechu jedhaani tare Facebook kanarratti suuraan ni gadhiisi tarii suusii komantii qabaatee hin ta'uu danda'a tarii immoo waan isa godhe isin beeku yoo isatti balleessitee jiraatte akkuma illee jedhaani yoo Maa eenyu akka ta'een beektaa? Namni piikchara kan kee maxxansiisan. Habibti hin beekan eenyuma akka ta'eyyuu hin beeku hin jira tarii kaya hin beekamu ree ilmi namaa ol keessa Facebook nama abbaan hin beekamu. Dhiira ta'ee maqaan Jawaar maali jedhama? Jawaar maali maqaa nama hin beekamne? Dhiira ta'ee dubartii ta'ee hin beeku ani. Maraayyuu yoo son Dhukkuba kanaan qabamte jennaan nutis an jalqaba yeroo argatu dubbachuuf baay'ee rifadhe. Hedduu natti dhaga'amee bakka mucayyoo ta'e kamiin dhukkubaan qabamtee maal gochuufii qabna jenneeti taphazaa ce'u ture aniinuu soo ati naga qabaattee. ilma namaa ta'ee baree namni namaaf rifanne hin jiru. Eenyummaanuu namaaf rifataa. Garuuyyuu immoo osoo waanuma ta'anii dhugaa ta'ee akkas godhee nama sirriitti hayyaa haa ta'u nama meeqatu isatti rifata nama meeqatu abaaraaf isa Dhugaadha. nama meeqatu rifatee obbolee jalsii nama meeqa takka lamaa miti. Kan Facebook ilaalu nama takka lamaa miti lamaan jedhanii namatti namni danda'a. Garuuyyuu inni maatii hin qabu abbicha akka godhu namni maatii qabu immoo rifaatu maatii hin beeka. Hagam maatii hin qabu hin beeka. Nus saba tokko yoon waliif yaadne eenyus waliif yaada deemnee yoon shira waliif yaadne mooyyuu والله رب ما نعرف والله ورينا كسر فتن سن رب جزاك ورينا في عدني أكني ويا إبتني لما ميكنا yaa jalqaba fayyaa qabaachuu hin kee obboleessa keenya nama maqaan Naasir jedhu wayititu dawwalee lakki isheen naga qabdii namatti footoo fuudhee maxxansee jedhee natti dawwalee natti himee ergasii guddaan ka footoo maxxaneerra ka isheen naga qabaattee naga qabaachuu kan keetitu nuuf waa hundumayyuu dursaa rabbi bagaleessi godhe ammallee rabbi dhukkuba sitti hin fidinii namoota dhukkuba nama yaadanillee rabbi isin haa qajeelchu footoo namaa fuutanii nullee rifachiiftanii maatiin isaanis ishees yoo arge hangam akka rifatu yoo nama tokko waa jettan footoo namaa dhukkubni dhukkuba ittiin qoosanii miti dhukkuba addunyaa guutuun sodaatti filis onneen teessanii namaan naasuu haa qabaattu footoo namaa fuutanii akkanaan miidiyaa irraa si'achi hin oofina. Mii xumura irratti abbicha akkas godheessuni beekumsa osoo hin ta'in wallaalummaa isaati tarii immoo yoo rabbiin isa haa qajeelchu. Warreen akkas gootan suni illee rabbii keessan sodaadha. Namni namatti rifata. Namnis nama abaara. Abaarsi namas yaani gaarii miti. Rifaatuun namas akkasuma waa hedduurra nama buusuu danda'a. Namni garaa nafan namaa rifatu wallahi rifaatuun namaa badaadha. Innaa rabbiin isin haa qajeelchu isin jedha. Gaafii biraa qabaate. Gaafii biraan qabu haasawaa sitti baay'isee atis dalagaa irra jirtaa dalagaa irraa waan jirtuuf anis amma dalagaa irraa taa'e garuu dalagaan kabajjaadha. Wanti itti xumura irratti uummataadhaamtu maalinni xumura irratti namoota siin rifataa turanii anuu yeroo sani baay'ee rifadhe akkasuma hiriyoota. Yaaddotan hunda keessanuyyuu galatooma. Jazaa keessan rabbiin isiniif haa kaffaluu ani nagaa qabaaf fayyaa qaba alhamdulillahi. Bakka isin jirtanitti nagaaf fayyaa isinii sawwaa. Rabbiin isin bira haa jiraatu bakka jirtan rabbiin isin haa jissu. Sooma baranaa kanas sooma gaarii isiniif haa ta'u. Sooma waan yaaddanitti argattan yaani sooma rabbiin dilii daladdan hunda irraa kiisisaa taasisuu jedha. Hunda keessanuyyuu isin jaalladha. Nam biraadhaas ni jedha. Hayyee haasawaa kan kee rabbi na fakkaate. Umree jira habiibti. Okay, hayyee daawwattoota Zara Entertainmentii mucayyoon dheengadda hin dhukkubsatte jedhanii miidiyaa irratti baay'ee irraa dubbatamu ture obboleettii teenya ana isinii qopheessitan isinii dhiyeessitan naga qabdi please namoonni pikchara namaa fuutanii asii achi ooftan maatii isheellee hin rifachiisina ufisi wannaa hin jedhina maatii ishee hin rifachiisina
وفي كيسني في سنتنا هندلقتنا إسني بقاري دامتي وانت هنتاني هنوجتنا لكم نكون ركوبتين قوسني متي ركوبا يوكين إكلين سن سبب يوكين إما دمفاتي في إكلين سن ركوبا هنان قبمتي يرسن اتحاتي يوكين أبوليتين انتلي كينيا ركوبا هنان قبمتي فيكتر سن ميديا رألغنينا وبايا شير قولي ساعتي تكو كيسن نمكما دبشين قلت شير قولي مي مالي سنتي لقام يونا تكو واجدتن بكا كيسن بوسا لا بكا كيسن وسو أنا تادي هو ماتين كي أكمتها وانجل وسمو كيس فدا نما فهمتو هي لنا يرون تجرو ربي كدتني دعاي ولي كدتا ولرا من دبتنا لما دون فاتي بسورة نما فوتني سيكينو فينا لكم نغنيس دكوبتين قوس سنيمتي وان براون تتين قوسن باي وانجلو فهم تين قوستن سوغدا دعاي ولي بغدا الدنيا فيس دعاي غدا أمنتيك أبدو ربي كدت ربي سيف دقاعاتي أمنتيك أبدو يو ربي كدت ربي كنماتي نمنا كباية هي كتشو دندا ربي كان مهنداتي كان مدنفاتي متك ربي وكين كأبوتي أمنتي قفامتي كان كينيس كان مهنداتي أين يفونا من نقارا قل بيسا كدتي إسار دقاوان تيف فيديو براتي ورد دي بنجيني كن جاء رمضانا كي سوان جرتني في ربي وان جواتي هندي سني هالا في سود لغاني سني جواتا أكس وانتو تسني جواتون دا سومس ديبو وهندي سنادن دي سود لغاس بكذرتني وانغاري سني فوا تسجدوا خنا كيسو واجرات يونا مبرا يوكي جولي إرا أرجع إن موت فيديو حجة نما بكا هي بوسه جات وقفولا كيسنا فوديمو في الأنس ترتين كيسان زارا انترتينمنت وجناتو وهندافو والتنازرة وانا لقيت فتني